guyyaarraa kana gatiin kee meeqa akka gaafiiti nama maraafuu gaafiidha. Deebi'uuf keessatti soqataa deebi'uuf keessatti yaadaa sagantaa keenya geggeessina. Jalqaba irratti uumamaalee rabbiin uume uumama ardii tana keessa jiran ka samaawaata akka gombisaa nu gubbaa jiran kana keessa jiranii fi dachii tana wajjin baadhataa jirtu hunda uumamni gatii qabu ilma namaati. Ilmi namaa kun gatiin isaa sharafaa akka silaa namni qaraxa gurguratee mallaqaa fi wantoota garagaraatti nama madaaluu miti. Matuma ilma namaa ta'uutiif ati kabaja qabda. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana ofii keessatti akkana nuun jedha. Walaqad karramnaa banii aadama. Nuti dhugumatti ilma namaa kana ni kabajne jedha Rabbi. Dhugumatti ilma namaa kana kabaja gooneefi ilmi namaa kun kabaja qabaanuun jedha Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa. Du'aa dachiin jalatti baadhatteefi jiraa dachiin gubbatti baadhatte kun hundi kabaja qaba. Ati luka lamaan dachirra deemtus ka du'ee qabrii galus kabaja qaba. Osoo sareen tokko duute silaa raqa jedhanii badheetti darban. Osoo adurreen duute silaa raqa jedhanii badheetti darban. Osoo re'een baktii taate takki lukkuun baktii taate badheetti darban. Du'a ilma namaa ammoo dhiqanii tolchanii kafananii saaxiniidhaan ceekurratti baatanii qabritti fidan kuni kabaja. Du'aa fi jiraan ilma namaa gatii qaba. Mee waa isin gaafadha. Gaafiin tiyyaa huccuun namni ofirratti tuffate hin bareeddu jedhan. Gaafa ati qadrii ofii goote qadriin sun sitti likkamtee sitti maxxanti. Gaafa ati kabaja of dhorgite gaafa ati qadrii of dhorgite qadriin sun sirraa bu'a. Maqaan kee eenyu dura uf argattee jiraachuu kee dura of bartee jiraachuun kee faayidaa qabaataa jira? Jiraachuun kee bu'aa qabaataa jira? Dura dursee maqaan ati baadhattee deemtuun kun moggaasa filannoo keetiin ala mogga'e. Ka osoo ati quban qabaanne ka osoo ati ofirrattuu hin beeyne tarii abbaan kee tarii haati ta'e tarii firri kee maqaa kana ebelu jedhanii sii moggaasan. Guyyuma keessaa dhalattee of beeytee ati ebeluu ta'utti of garte malee maqaa filannoon ani Muhammadii takki Ahmadii takki Mustafaa fi maqoota biroo baafadha jettee filannoo keetiin hin baafanne. Maqaan nama garii ba'aa humnaa oliitti ta'e isa cillaanfachiise jechuudha. Ardha namni maqumatu isa guddaa malee maqaamni isaa xiqqaadha. Maqumatu isa kabaja malee bakkeen dhaabbata isaatii fi mul'ataaf ejjata isaa xiqqaadha. Nuti erga ilma namaa taane adii fi daalachaa gurraachaa bifa Rabbi uumee dachirra nu kaa'e kana maraan tokko tokko quxurii gatii qabnuun jirra. Kuni maal yoo ka jettan taatan Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa dhala ilma namaa kana mara akka jiruun kabaja kobbortaa itti kaa'e. Garuu kabaja uffata nu gubbaa kaa'e kana namummaa nama Rabbitti amane sodaa Rabbii qabuun nama birootiin adda foo'e. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa kana nuun jedha qur'aana keessatti. Inna akramakum inda Allahi atqaakum. Kabajamaan keessan ulfaatan ka gatii qabu ka sharafa qabu ka ulfina qabu kana sodaatu ka sodaa kiyya qabutu kabaja qabaa jedha Rabbi. Idan namni sodaan qabne offaan kabajan qabu. Namni bobba'uu, nyaachuu, dhuguu, uffachuu, bareeduu, toluu
jireenyi isaa guutuun kana taate afwan namni jireenyi isaa guutuun kana taate kabajni isaa aga nama rabbi sodaatu sanii walitti likkamu qadrii sanitti ilaalamu jechuudha. kabajni kabaja hundaa olii kan nama gonfachiisu nama sodaa rabbii qabu. akkasuma rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam inna allaha yuhibbu al-abda at-taqiyya al-khafiyya al-ghaniyya dha rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam. rabbiin keenya gabricha isa sodaatu gabricha sodaa rabbii qabu akkasuma gabricha khafiyyi ka waa dhoyfatu ka namni omaa isaa qubarraan qabne namni jireenya isaa sirriyaan geggeeffatu rabbi wajji hariiroo cimse akkasuma ghaniyyi ka qabeenya qabu. ghaniyyiin rasuulli rabbii nuun jedhu kuni ghaniyya shaakiri malee ganiyya alkaafirii miti. ganiyyi rabbi shakkaru malee ganiyyi rabbitti kafruu miti. nama dureessa rabbi shakkaru dureessa rabbi beeku santu kabaja qaba santu rabbi biratti ulfina qaba jedhanuun jedha rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam. duuba matagalli kabajaa matagalli qadrii namaa ol fuudhu ka rasuulli rabbii nuu dubbate sodaa rabbii irratti rarraase nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. akkasuma waan silaa hiccitiin geggeeffamu waan silaa rabbi wajji hariiroo cimsuu qabu waan silaa rabbi wajji geggeeffatuu qabu dhoysuu qabu saniin kabaja argata ilmi namaa kun. waan mul'isanii dalaganii qadrii namarraa fuudhu waan dhoysanii dalaganii kabaja namarraa namatti godhu yoo ol bira qabdanii ilaaltan waan dhoysanii dalaganii kabaja namatti godhutu baay'ata jechuudha. rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam namni maa tawaada'a ahadun tokkoon namaa rabbiif jecha of gad hin qabu uf hin dhoysu gad uf hin xiqqeessu rabbi nama san ol kaasu malee nafuun hin jedhan nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. gaafa ati rabbii jecha gad uf qabde gaafa ati rabbii jecha gadi buute rabbi sodaatte sharafa sitti godha rabbi qadrii sitti godha jechuudha. wanni qadrii kabaja gatii namaa ol fuudhu sadarkaa namaa ol fuudhu maali yoo ka jettan taate ibaadaa sirriyaa ibaadaa dhoysaati. ibn al-maawurdiin namni jedhamu rahmatullahi alayhi waggaa 20 haadha mana ufii dhokatee boo'aa ture. boo'insa inni golgola halkanii booyaa ture haati mana isaa quban qabdu. garuu rabbi ibaadaa inni dhoysaan geggeeffataa ture. ijji mimmaan irraan qorin ibidda rabbii sodaa jannata rabbii kajeellaa sababa saniif jecha namni kun arra addunyaa irratti seenan isa dubbata jechuudha. maaltu akkas isa godhe dhoysaan rabbi wajji hariiroo cimsuutu qadrii itti godhe kabaja itti godhe jechuudha. kanaaf obboleeyyan kiyya gabaabumatti wanni nuti isinii dhaamnu sodaa rabbii qabaatuun ibaadaa sirriyyaa qabaatuun akkasuma dureessa rabbi shakkaru ganiyyi rabbi shakkaru ta'uuf tattaafatuun nurra haa jiraatu isiniin jedha. gatiin kee kabajni kee sharafni kee meeqa yoo ka jennu taate yeroo garii gaafa ati nama wajji jiraattee kabaja argattutu jira gaafa ati namarraa fagaattee kabaja argattutu jira. akkam yoo ka jedhu taate tokkoffarratti gaafni ati namatti dhihaattee kabaja argattu gaafa nama wajji hariiroo uumuu nama wajji akka itti jiraatu haaliqin naasa bi khuluqin hasan nuun jedha rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam. jiruu bareeddu jiruu gaarii akkaataa nama wajji jireenyaa kana hunda tolchuu beeyte gaafa kana nama wajji jiraattutu irra sii caala. nama wahiitu osoo waan samii gadi jiru kana qaadhimadhu bitinaan jedhanii walii galtee ilma namaa kana bitadhaa nuun jedha. walii galuun ilma namaa kun waan hin argamne waan bareeda waan jiruu namaa kabajatti godhuudha. gaafa garii immoo gaafa ati namarraa fagaattee gaafa ati namarraa dheessitee adda yoo jiraatte kabaja argatutu jira. maal yoo ka jettan taate namni ijji tun argaama seentii jedhan. ijji tun argaama seentii gaafa
nama walitti dhihaattuun kana keessoo kee yaada kee guututti si hubate akka ati jirtu hunda si hubate aga dur fageenya kabaja si qabu dhiheenya kanatti si tuffata jechuudha. Namuma dur sin beeyne gaafa si beeke gaafa si barate gaafa si hubate si tuffata. Gaafa sin beeyne immoo kabaja si qaba sin tuffatu. Fageenyi kabaja fidde dhiheenyi tuffii fidde jechuudha. Kanaaf yeroo garii kabaja yoo jiraachuu feete akka leenca bosonaa tahi saree magaalaa cooma cirattuun ta'in. Leenci baddaa bookkisa sareen magaalaa cooma cirata. Osoo leenci beelan bosonaa gubatu sareen magaalaa cooma cirati. Sareen kabajan qabduu beek yoo xiqquma beelofte yoo xiqquma dadhabbiin tokko isitti argamte yoo xiqquma rakkatte ganda namaa hundarra zoorti sababa beelaatiif. Leenci immoo beelaa miti osoo wanni fedhetti argame beela san hatta womanam wanni bineensi qaamir biroo ijjeese nyaachurra raqa nyaachurra beelan duu filata. Laa tahsabanna waan jette warri shaa'iree islaamaa kun warri shaa'iree kun dubbii ajaa'ibaa tokko dubbate. Haalli jireenyaa kun olii gadi garagaggala hin hiraarin jedhan. Yeroo garii reefka leencaa irratti sareen dhiichiftii jedhan. Laa tahsabanna biruqsihaa ta'luu alaa asyaadihaa. Reefka leencaa irratti sareen dhiichisuun sareetu leenca caala jettee yaadin jedhan. Tabqa al-asuudu aswada wal kilaabu kilaaba. Leenci leencuma sareen saruma jedhan. Maaliif yoo jettan leenci abadan xiqqeennan qeebalu tamuutul asadu fil gaabaati ju'a. Leenci beelaan baddaa gubata sareen magaalaa cooma cirata. Kanaaf yeroo garii akka leencaa ta'ii jiraadhu. Hariiroon namaa yeroo garii akka saree gandarra tiftif jettuu nama gooti jechuudha. Kanaaf kabaja namaa yoo barbaadde jedha rasuulli kenna tokko sahaabaa isaatiin izhad fi maa inda annaas yuhibbuka annaas. Namarraa dantaa dhabi namatti hin hamilin namatti hin ajamin abdii kee namarra hin godhin yaanni kee namatu na utubaa namatu ol na kaasa jettee achi yaadin. Namni si jaalata jedha sayyidni khalqii rasuulli kenna alayhi salaatu wassalaam. Idan kabajni namaa namarraa duroomuudhaan namarraa duroomu gatiin isaa sharafni. Kanaaf rabbi nu maraa khayriin waafaqu. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. نمر ربنا هدروم سوق أدريك إن أولنا هفود سنين جدا. أبوليان نجنتي أرجاجر تن أبوليسا كنا منشد عبد اللطيف أكاسما كمان أستاذ يوكي شيخ حجي حسين تنوجي جرا. إساني تسندا برسا إن شاء الله ترتي إساو وجينغوتن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوتك كينيا كبجمو ألفاتو لفجرت نتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أستاذ كينيا كأمري إسحاتك دائما كن أستاذ قلما سارا وان أجائبا إسنيه ميفت gatiin kanke bakki ati amma jirtu kun akkam jirta bakka amma jirtu kanatti bakkuma kanke kanayyuu beeyta waan jedhurraa kaasee hamma yoo kabajaman jiraatan jireenyatti illee haga yoo kabajaman jiraatan du'anillee haga yoo kabajaman jiraatan guututti dubbatee fixe. Rabbiin isaaf haa dabalu umrii isaa haa dheeressu dhaamsa akkaan bareeda fi barbaachisaa yeroo kanatti harkaanu qabdu gatiin ilma namaa akkaan qaalii tahuu isaa jalqawma dubbaturraa wala akkuma qur'aana keessatti rabbiin walaqad karramnaa banii aadama waan uume kana hunda keessaa rabbiin kabaja itti godhee ulfina itti godhee kan gubbarrallee erga isaan uumee booda malaayikallee isaa sujuuchisee akkasuma immoo fidee anbiyaa ofillee ergatee kalqii addaa isa godhe kalqii banii aadam kan ulfina inni qabu ka ammoo inni ulfina akka qabu san gatii isaa akka qabu san ufi hin beeyne
ilma namaa tahuu isaa isin yaadachiise isinitti himee jira. Hundi keessan yoo fudhattan waan gaarii. Irra darbee fakkeenya leencaa isinii kaasee isinitti hime. Akkuma inni gaabatti bakka fageenya bosona keessatti jiru beelan du'u walahmu xayri yurmaa lilkilaab. Wan silaa nyaata walahmu xayri mimmaa yashtahuun hin jenne. Irra waan bareedaa foonii allaattii kana magaalaa keessatti asii sareedhaa darbamu ofii inni ammoo kabaja ofii san eeggatee salphina ofii san bakka salphinaa san dhaabbachuu diduudhaaf deeme. Saree kana akkuma Ustaaz Galmaa Saaraa kaase gaafa tokko saree wal geettee jedhan. Jara namee kabaja keenna haa eeggannuu waliin jette jedhan. Wal waamtee wal geettee kabajaa fi ulfina keenna kana ilmi namaa hundi nu dide. Nuti yoo iyyensa taate halkan guutuu afaan osoo walitti nun deebi'in bulla. Balbala isaa eeguuf iyyaa bulla. Kanuma biraa nyaatatti yoo ta'e kabaja nuun kennu. Kaanitti yoo ta'e kabaja nuun hin kennu. Nama yoo arrabsu nama arrabsuu fi waa xiqqeessu yoo barbaade. Waa xiqqeessu yoo barbaade saree jedhe waama. Nuti gatii kana ofitti haa goonu. Nutu gatii keenna wallaalee gatii keenna haa beeynu jedhee guddaan saree walitti qabee jedha. Erga walitti qabee booda osoo marii kanarra jiranii walii galanii marii kanatti jiran gama sanaa horii wahii dhaltee erga horiin dhalee booda dildhuu waan jedhan tokko jira afaan Oromootti. Wanti sun sareedhaa darba. Duuba dhalee jennaanii gama sanii namni saree buchuu yookaan immoo afaanuma naannoo ittiin beekee loqoda naannoo isin jirta hundaatiin akka saree itti waamanitti waame. Waamee jennaan ofii isatu biyya mariisisu jira. Osoo walitti qabee kabaja keenna haa eeggannu jedhee biyya mariisisu ol ka'ee ufuma isaatii fiigee deeme. Erga deemee booda ummanni immoo taa'ee ka isa eegutti jiru kabaja eeggannaadha. Inni immoo kabaja san ufumaa osoo mariisaa jiru ka'ee biraaliti. Kanaafuu kabajni sareedhaa ka halkanis guyyas maalis teettee iyyitee silaa irra waa kabajamti wardiyyaa taatee lubbuu namaatis haa ta'u waa hunda qabeenya eeydu isii ture. Kabaja ufii waa hin eeggatiniif garuu kabaja hin argan. Kabaja keenna eeggatuun bakki nuti amma jirru Rabbiin kabaja nutti godhee islaamummaa nu kennee nu badhaasee akka namummaatitti illee nu bareeche. Ilma namaa horii nun goone loon taanii arfan gaggara gallee arfaniin deemnee hamaa fi badaa walitti qabnee hin nyaanne. Gishee fidee nutti uffisee yookaan rifeensa nutti uffisee halaalii fi haraamin ka addaan hin beekne ta'ee nun hin nyaachifne. Xiqqaa namaa ta'ee haywaan akka homa takka illee gosa homaatillee addaan hin beekne godhee wallaalaa godhee nun uumne. Ilmaan Aadam ka waan uffatu bareedaa filatu, ka waan nyaatu bareedaa filatu, ka jireenyi isaa guutuu keessatti bareedaa filatu, ka seera rabbiitillee bulu jedhee keessaa filatee nu fide. Gatiin keenya sadarkaa hin qabu. Gatiin keenya akkaan guddaa, akkaan gatii bareedaa yoo nuti gatii ufitti goone. Yoo nuti gatii keenya san beeyne, gatii ulfaataa Rabbiin nuu kenna. Sadarkaan ammirra jiru, sadarkaan har'a atii fi namni arsirraa nu dhaggeeffattan guutuun kunii fi namni har'a irra jiru kun sadarkaa kalee osoo Rabbiin sadarkaa kanaan nagahee jettee lallabattaa kadhataa ture. Har'a garuu ni'imaan hundi irraanfatamti yoo keessa jiraatan. Keessa gaafa geette garuu bakka kanaa olii yaadda bakka kana immoo irraanfattee jirti. Gatiin ati qabdu bakka amma jirtuttuu guddaadha Rabbii kan kee galateeffadhu. Ilma namaa ta'uudhaan dursa Rabbii waa hundaa ol si kabaje. Islaama si gochuudhaan irraa dabalee si kabaje. Beekaa ummataa si godhee ummata Rabbii ufii beeku. Ummata jireenya ufii beeku. Hammeenyi fi miidhaan maal akka taate beeku. Akkasumatti ummata Islaamaa ka gatii qaalii lubbuun ilma namaa maaliif akka isiin taatu beeku. Si taa'is. Obboleessi kiyya ustaazni keenya munashinni keenya ustaaz hajjiin na cinaan jiranii hammana caala isinitti hin dheeressu. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولينك يا وما نفني أنا توفي يو تادملي نمنا يو دبته نم جلا فتا يو سدورة دبته نمو دبيسا باللساني جتامي ميره نتي أما توكما أستاذ قال مالنوما نولي أستاذ قال ماما هما نور رابر باتشي سدبته هما إسنون در رابر باتشي سدبته واني أندبل يوجراتي واتكو واسدي تقفى نمني قتي كيبيك وسيما يو أتي قتي كيبيكتي قتين كي يهجنا جتة يو أتي نما هم دالو تاتي قتي كيبيكتي نمني اللي قافسن قتي كيبيك وفي كي قافة قتي كيبيكتي إيجاسي أمو قتين كي ربي قدا برت أكبيك كموت سنيف دلقوك أبدا قافة ربي قدا برت قتين كيبيكمي ربي برت نما قتيك أبو تاتي nama biratti illee nama gatii qabu taata yoo rabbiin biratti gatiin qabaatin
bani aadam tana biratti illee gatiin argattu. Kanaaf ofii keetii gatii beeki rabbiin akka rabbiin biratti gatiin kee beekamuuf hojjedhu. Nama meeqa ka namni isan beekne dachii tanarratti ka rabbiin biratti gatii guddaa qabu. Ka rabbiin ummata tana hundaan tokkicha san madaalu nama hedduutu jira gabroonni rabbii. Kan warri halkan rabbii wal quba qabu. Warri gartee wayta waa dalagu keessi isaa rabbiif jecha dalagu nama hedduutu jira dachii tanarra. Kanaaf ati jalqaba gatii kee beeki rabbiin biratti akka gatiin kee beekamuuf hojjedhu. Bani aadam biratti gatii kee beeksisa jettee hin hojjetin. Yoo bani aadamuuf jaalachiisa bani aadam biratti beekama jettee saniif hojjette gatiin kee rabbi biraaf bani aadam biratti illee hin beekamu. Makluuqni tun homaa harkaan qabdu waan ta'eef. Lammata nama gatii kee hin beeknetti hin saahibin. Nama gatii kee hin beekne nama calliseetumaan nama tahuu kee qofa amanu. Ka ammootu ati maal akka taate hin beekne. Ka beekumsa qabaattu beekumsi ati qabdu kun isa biratti gatii hin qabne. Ka yoo nama rabbiif waa hojjetu khayrii hojjetu taate gatii kee kana quba hin qabne. Kanaaf obboleessa kiyya obboleettii tiyya haasawa irraa homaa nafne nama saahiba godhattu nama wajji waa dalaydu nama gatii kee beeku wajji waa dalagi nama gatii kee beeku wajjiin khayrii hojjedhu عبادة kanaaf obboleeyyan kiyya guyyaan guyyaa jum'aati waa baay'eetu nu qaba waa baay'eetu harkaa nu qaba nullee waa baay'ee qabna kanaaf rabbiin keenya nu haa milkeessu waan jabaate hunda rabbi nu haa laaffisu waan ambaa fagoo taate rabbi nu haa kaleessu waan ambaa rakkoo taate hunda cinqii tana hunda keessaa rabbi nu haa baasu baatuu dadhabne tana rabbi keenyatu furmaata du'aayii guddisanii bakka jirtanitti du'aayii kadhadhaa gatiin kee meeqaa ka jedhu kana kitaaba isaallee itti barbaada yookaan sheeggalmaan itti haa baasu kitaaba yoo as dura namni itti barreessee hin jiraatin gatiin kee meeqa ka jedhu kana yoo as dura barraa'ee hin jiraatin sheeggalmaan itti haa barreessu gatii kitaaba kana kanaaf wanni tokko wanni addunyaan oomishtee gabbaastu kun hundi isaa gatii qaba. Haga bakka deemee kun jalqaba biyya ambaatti dalagamee biyyoota garaagaraatiif raabsamee warri abbootii qabeenyaa magaalota gurguddoo irratti galchanii eegasi ammoo jarrilee gad erganii haga deemee bakka namicha isatti fayyadamee dhumu bira gahutti gatiin isaa dabalaa deema. Meeshicha jechuu gaafa bahirra gatiin kun madaalawaadha dabalaa deema akira bakka dhumu gaha jechuu. Kanaaf ati eega uumamtee dachii tanarra jiraattee nama sammuu qabu taate nama waa uffatu nama nyaatu waa hubatu taate nama waa dubbatu taate gatii kee wallaalini gatii kee ofitti godhi gatiin kee rakishaa miti rabbi rakisha godhee sin uumne akkuma reef jedhame beeyladarraa adda godhee rabbi sin uumne ija lamaan sii godhee harka lamaan sii godhee sammuu ittiin waa hubattu sammuu ittiin waa barattu sii godhee bar gatii kee maaliif uf rakashiifta gatii kee jabeessii gatii kee ofii keetii of qaalessi namni gatii kee qaalessi hin jiru. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Obboleessa keenya Abuu Zarriitu nutti dhufe kanaaf guyyaan guyyaa milkiiti. Abuu Zarri inshaallah isinillee asumarratti dabaltanii gatiin kee meeqaa waan jedhurraa haasaa turre kanaaf meechi bootaa nu jijjiiraani gatiin kee meeqaa waan jedhurraa isinillee dabalaati inshaallah kan adda baanaa gamanumaani du'aayii goonee adda baana jabaadhaa inshaallah nu faana tahan dhaamsa kenna. Warra Facebooka kana beekareen Abaazar wajji jirra kun Abaazarritti isin dabarsine isaan illee waan rabbiin isaanii qoode amma dhufanii sagantaa keenyas quban qabanii rabbi waliin nu fide gatiin kee meeqaa waan jedhurraati sanumarra dabalaa waan rabbiin isin laaffisarraa nu dabarsaa isin jechuu barbaanna. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قاتين كيميك جتن حتى وان عجائبا قفتني رفتن قاتي وفي بيكو بنام ندر القرآن بيكو برباكس ربي تو قرآن كيست ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين قافج يا ربي قاتي كيك شرفك كيك قاتي كيك وفما اللي ما برباكس قاتي كيك وفما اللي ما برباكس صلاة برباكس sharafa kee eeguuf jechuudha. Adeemsa kee si barbaachisa. Jiruuf jireenya kee keessatti of tiisuu si barbaachisa. Gatii kee eeguuf nama sharafa qabu wajji deemuu si barbaachisa. Nama akkanaa wajjin gaafa deemte gatii kee eeyde.
namuma immoo hin taane wajjin gaafa deemte warra keenyatu ka durii ka fuuraatti waa jedha. Nama guddaa wajji ooluun nama guddaa nama gootii jedha. Nama guddaa wajji deemuun nama guddaa si gooti. Sharafa kee eeguuf ati teessumni kee eenyu wajji, adeemsi kee eenyu wajji, hiriyaan kee eenyu wajji. Gaalli bakka oole fakkaata fa'aa jedha. Gaalli bakka oole fakkaata. Ammallee ummanni teenya tabiyya jirtuuf tabiyyee jirtu maal jette? Mammaayitee fixxee turte. Qotiyoon harree wajjin oole dhuufuu barataa jedhan. Mammaayisa Oromooti. Jechi kuni maali? Sharafa kee nama ooltu wajjin beek. Ati waslaattaa fi minaammintee wajjin yoo oolte waslaattaa fi minaammintee taate. Yoo immoo nama gurguddaa wajjin oolte nama guddaa qofa taate. Aalima wajjin yoo teette teessumda keessa tola. Sharafa kee eeguu fi kabaja kee of eegi. Ati duraan dursi kabaja kee eeggadhu. Sharafa kee eeggadhu. Keessattuu jedhe. Mammaakee ammallee Oromtichi maal jedhe? Osoo kiyyaa dubartiin hin daa'imtu ol kaatee deemtii jedhe. Keessattuu ijoolleen shamara sharafa keessan eegaa. Gaafa gatii kee beekuu barbaadde ati muuza ta'uu beek. Muuza isin martuu hin beektan natti fakkaate muuza. Osoo qola isii keessaa baasanii fuudhanii gabatti sii fidanii akkam nyaattaa laata? Yoo quncaatee irraa sii dhufte akkam nyaattaa sitti tola? Yoo immoo qola keessa jiraatte muuza nama hundatu beekaa. Kanaaf sharafa gatii keetii eeguu fi adeemsa keetii fi jecha keetii fi nama wajjin teettu filadhuu siin jedha. Sharafa kee eeguuf ammallee ooqaata salaataa shanan filadhu. Kabaja kee beekuuf jecha suhurii sirra filadhu, asrii filadhu, magriiba filadhu, shaayii filadhu, jamaa'an filadhu. Gaafa kanaati sharafa kee eegde. Yoo ati of rakasiifte malee ati wuddiidha. Akka wuddii taatetti of beek. Keessattuu namni Islaamaa qaaliidha. Dahaba ta'uu shakkin. Yoo maal taate yoo sharafa kee eegde kabajaa fi barcuma abbatu of jala qabaa jette Oromoon. Yoo ati iddoo kabajaa dhaabatte, yoo ati iddoo kabajaa teette sharafa kee eegde gatii kee eegde. Yoo immoo iddoon taane hin dhaabatte immoo sharafa kee eegde. Ummanni duraanii kabaja ofii eeguudhaaf keessattuu haawwanni teenna takalee diin hin fahamne, takalee waan diiniitu waan isii hin beeyne yoo hubboo baattee lagaa baatu yoo namni dhiiraa itti dhufe karaa achi gorti mataa gadi qabatti. Teenna tahadhaa immoo dhiifamallee naa godhaa achi na jalaa goriinuu akka wahiiti. Gaafa kana sharafa kee eegde mee dubartii takka tamuun qabattee ajjabattee deemtu isii daffaramoo namni isii immoo akka argite deemtu daffara. Gaafa immoo akkaataa itti kabajamtu deemte kabaja kee qabda. Yoo kabaja kee ofirraa gatii kee sharafa buusuu baatte qullaa ofirraa yoo deemte si xiqqeessa martu waa siin jedha. Kanaaf obboleeyyuu kiyya kabaja kee gatii kee of eeguuf sima barbaachisa. Nama biraa siin barbaachisa. Manguddummaa nama biraa siin feesisu. Eenyuun wajjin yoo deeme kabajama. Maal yoo haasa'e kabajama. Akkam yoo ta'e kabajama. Kabajaan kiyya akkamiin naa tolaan yoo maal taate yoo ofii dursitee of kabajje. Yoo ofii dursitee huduuda kee eeyde. Huduudni ati eeydu Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam. تركتكم طريقة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالي. كرا كل هل كان نساء كبويا ترى النوديسة كل كنمتج حلاكة مملئ الرا بدء نمتج حلاكة من الرا بدو هل كان نساء بويا فكات كنمت تقرب بنمن سبل ليس ملئ الرا بهم دندن تنوديسة كرا سنجا فكبرنا دين شرف جتي كنا بين أوف بيكوف of beeytu ollaa lagatti jedhe Oromoo. Yoo of beeyte ollaa lagatti ati yoo kabajaaf sharafa kee beeyte yoo maqaala kee beeyte yoo teessumaaf deemsa kee beeyte ana dha'ee nu wajji oolee hiriyaan kuni akkam na godha. Hiriyaan kuni har'a asitti hiriyaa godhannu kun يوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. guyyaa akkana daadimatuutu dhufa. Daadimannaa guyyaa kanaa beeku ati sharafa kee beeku. الرجل يبعث مع ما بحبه. رسول ربي عليه الصلاة والسلام نمني نما جالة وجهك فما قاف جلني قاف ظالمنا ركوفنيات سني قيان سن. يوم يعد الظالم على يديه حركوا فيك أنا أفنياته يوتكلي قوفيادة تجن أكما قيا هرام نمني يو عدقت أكان حركة جنين قياك يا مال نمني أفنيات كنا في شرفك بيكو نمني هر نما كبجا جلدي نمني عالمة فاقيل جلدي نمني نما قد جلدي namni intala sona qabdu jala deemi sonuma godhata. Ilmi ilma sona qabu wajjin deemi sonuma godhata.
intalan argine sharafa ofii dhabdee kabaja ofii dhabdee hedduun nama yoo namni isii gorsuu fi yoo namni isii gorsu faaraa jette yaltamaaree jette amaarifa isa itti daanguutanii kan baranne nama hin baranne siin jette boodarra immoo isiin maal taate nama hin baranne taate karaa irra dhaabattee booyaan jirtu